isinitti murtaa'u ta'a. Yaanni koo kana ajandaa kana wanti isin godhattanu dhiiraaf dubartii taatanii nam tokko heerumuudhaaf gaafa ka'u bakka tokkotti heerumuu maaliif naannoo isiitti heerumtu maaliif nama hin beeknetti heerumtu no caarraan bakka rabbiin si geesse riskiin kee bakka si geesse ati suudii ofii keetii uummattee dhattee hojjetaa hin jirtu. Dubaayii ofii keetii uummattee dhattee hojjetaa hin jirtu. Inni Ameerikaa jiru ofii isaatii uummatee dhaqee hojjetaa hin jiru. Bakka rabbiin riskii isaa kaa'e dhaqee dalagachuu jira. Akkuma sanatti caarraanii namni itti heerumtuu fi xinqissaa miti yookiin immoo shonkooraa miti kanatti cuuffattee ilaaltee kan itti heerumtu. Haraamarraa ofiin tiskaatti qulqulluudhaan hin jiraadha jechuu fi ilmi namaa tokko nam tokkotti dabalama. Gatii kanaafuu ofirratti yaadaa ilaala. Rabbiin nu haa tisku, Rabbiin nu haa eegu, ofirratti ilaalaati nam tokkotti murteessaa. Yaa maakiitiya waan kanarratti amaanaa kee hanga dandeessuuni akka shamarraan tokkotti duubatti hin deebinu waan dandeenyuun bira hadhaabbannu keessattuu immoo ijoolleen akkasii abbaa manaan isin miidhee jennaan ilmoo keessan qophaa guddisuudhaa jirtan wallaahi addunyaa kanarratti jabduun akka keessanii hin jiru. Jabduun akka keessanii hin jiru. Dhiira taatanii dubartii taatanii dhaabbattanii ilmoo keessan bakka ga'uudhaaf yaadaa jirtan miindaan keessan bakka guddaa rabbiin biraa qabdan amaanaa keessan ilmoo keessan yatiima lama hin godhina. Guddisaatii abbaa isa isin gatee deeme sanaa fi akka inni gubatee seenaa lafa keessanii ilmoo akkasii dhalcheen gate jedhee bor itti qaanfatutti godhaa malee akka isin itti qaanfattanu hin godhina. Akka inni bor ilmoo keessan bakka guddaatti argee haadha akkasiin ofirraa dhabe moo jedhee akka inni qaanfatutti ilmoo keessan seeraan guddifadha. Haadha gaarii ta'aafi. Haadha gaarii ta'aafi, haadha aalimaa ta'aafi, haadha barsiiftuu haadha gaarii ta'aati bakka guddaatti eeggadha. Galatoomaa hundi keessanuu na dhaggeeffachuu keessanii fi jazaakallahu khairan maakiitoo. Abshir. Maatu jira nama jiru kana keessa bubuusuunis sirriidha. Understanding na gootanidha. Namni gargaaruu jiraate as jala nama hedduu waan jiruufin keessaan amma nama shaniititu amma qarqara du'arra jira jechuudha. Kanaaf saniif yoo gargaaruu dandeenye haa gargaaraniifin jidduu naqe. Sanis nama du'u jiruumi jechuumaaf akkasittiin hubadha waan biratti fudhate. Karaa biraati ani gama kiyyaa waan hin eegale tokko wallahi dhiindiisu. Araba meeqaan isiisee araba meeqa kun basirajjaa wajjin isinifita. Ani nama keenya dhiisiiti nama araba asii wucci guddaa ministeera irraa waraqaa fitnee warraa wajjiidhaan dhiiga gumaa nama meeqaatiin barbaadaa jira. Ifarsu barbaadu garuu nama du'aa jiru dirqama eegatti asoo jiru lubbuudhaan haadha qabnu jedhu barbaadeeti galatooma asumattiin xumura keessan bilbila kiyyaan si ergaa gurbiin ani tabakka. Amma na ergi gisee baatu Jamila laakiin ergi ani amman Munir ergee fi jiraan bilbila kiyya Munir asirraa bayinaa bilbila. Muyyee annin qabaasa nambara kan ergime ergi amma gruupiin jaaraa jechuudha. Ijoollee nu barbaachistu nu gargaartu nu galchina ani gamaa akka maatii tokkotti waan hin qabe tokko gadhiisee hin beeku waan hin qabe tokko irratti hin du'a wallaahi laazim ani waan hin takka xumuru malee garaanuu nan danda'u waan ta'eef hin dhiisu. Mun qabda bareedu. Mun qabda. Wallaahi hin dhiisu. Hundi keessanii walii ilaalu teessan. Walii ilaalu. Assalamu alaikum. Saatii kana irra faan beeytanii. Garuu wallahi gara nagwata khalifa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baganagaan. Baganagaan naytan akkam jirtan? Akkam fayyaadha nagaa. Wanni jiru haalli irra jiru nagaya namaan hin jechisiisu nageennis waan jiru. Obboleettiin tokko tokkoon sooshaal miidiyaa irraa oduu sana sanuma irraa dubbataa jirtan fakkaatti.
Please, please. Oromoo. Dirti Oromoo, dirti dhalaan Oromoo. Hizaaba naamusaa dabartanii bakka haadha ilmoo teessanii akkas godhuu barbaadanitti Oromummaa wal himachuun ni ulfaata. Wal kabajna jechuunis ni ulfaata. Seerri ni jira. Heerri ni jira. Warri biyya keessa jirtan mucaan isa warra baaleetti yaamaa jira. Please maallaqa ana akkafata. Warra waan poolisaatti sana akkafata. Rabbii keessa yoo sodaatan. Waan milishaatti sana akkafata. Kaliifoo bakka jiru bichaa barbaadaani amma ani kalau jiraachitti bakka jedhani. Wanni hundi qophaa'ee jira amma. Si bilbilaa Kaliifoo keessaan bilbila. Namoota godina kolleelee osoo online jirullee yoo barbaadde walitti hine maakii fa'aa wajjin haasa'uu hin dandeenya. Amma adreesii isaa qofa barbaadna bakka. Laali tokkoffaa wanni barbaannu muciyoo san yoo as jala jiraatte maakii haa kun. Kunoo as jirti. Neessi jirti. Kunoo heeriidha. Biyya alaati isin mallaqa walitti qabaa Kaliifoo galcha an asitti manan kennaa fi Keerii waan guutu. qonnoo jedhaani. Keerii waan guutu. Gurbaan san ilmee eenyu akka ta'e maqaa isaa wajjin ganda kam akka ta'e ati beekuu hin dhabdu. Bilis namni mucaa san beektan rabbii jecha nu gargaara. Mucaan san seeran nu haa dhiyaatu. Namni intala Oromoo intaltummaan Oromoo tanummaan amata guutuu amata biraatis amata haadhistu. Hamma ibbarru hamma sooshaal miidiyaa fayyadamu kana hunda maharreen qaama kiyyool baasettee boochi. Dhiiruma Oromoo irraa taphachuu kabaja. Isi wajjin Oromummaa simachuu jibbine. Badoo kan. Haadha ilmoo teessanii bileessu akkamitti akkas rabbiin addunyaa karaa rabbii isinitti haa shidhu. Maallaqa waan dandeenyu biree dhaabbanna. Poolisii ni kafalla. Looyerallee ni kafalla. Mucoon san gurbaan san akka hawuziin nu seenu please. Akka hawuziin nu seenu. Deengadda mucaan ayyaantuu fuula gubee laamma seeratti hin dhiyaanne bileessu Oromummaa himachuu qaanfanne rabbi sinaa. Bakka kun bara amma namni waan kana godhullee ni jira. Bakka kun xumurame wardan wanni amma barbaachisu gruupii ijaarree marii irratti godhu akkamitti akka harkachuu qabnu irratti dubbachuudha malee kana booda wanni dubartii cabsanii fi Durriyyee biyya Arabaatii xafallagamee gale Jamiilaanis sodaatti amma jaran. Waan durriyyee biyya Arabaatii hidhamee wannoo jedhee gale kana karoo kan qabne kana sodaatti kana waan godhaaf sodaattanii yaa Oromoo. Nagaadha. Ifama gidduutti hin dubbatiin bu'uun fedhu. Shugguxii keenya akkam jirta? Nagaa hundi keessama akkam jirtu? Nagaan isiniif haa ta'u jedha. Kanatti aansuudhaan wanti inni dubbachuu barbaadu maalidha? Akka Oromoo tokkootti akka lammii tokkootti namni nama ta'ee dhala namaa irratti ammeenya akkana yaaduun natti gaaffiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartii jechuun haadha ofiiti, obboleettii ofiiti. Waa hunda ofiiti, haadha mana ofiiti. Kabaja qabdi. Hundi keenyu kan baane dubartii keessaati. Shamarrarraa dhufne jechuudha. Shamarri hundaa olitti haadha namni qabu betalee haadha ofii namni hin jaalanne jireedhee yaadu haa ta'uu fi waa hunda ofiiti. Haadharraa kaaseeti hundi keenyu kaas geenye jechuudha. Obboleettii dhiisaa rakkoon qabu. Haati keenya ji'a 9 garaatti numaattee sanii booda waa hedduu keessa dabartee sadarkaa kanaan nu geessee dhaabbannee akka deemnu kan nu goote ishiidha jechuudha. Dhiifama yeroo tokko afaanis si qabee gurbaan laayivii irra jiraan kaa walirraa hin qabnu jedhe. Namni itti dhiyaatuun akkaataa kamiin eenyu walitti dhufa guyyaa tokko adda ifatti hin ba'a jechuudha. Inni guddaan nuti xiyyeeffannoo itti kennee searchi gochuudha barbaaduu qabna jechuudha. Kanaaf sagalee haa taanu gama seeraatiin seeratti dhiyaate namni kun nuuf haa gaafatamu mucoon illee saayikoo akka hin miidhamne waa biraa akka ittiin dhaga'amne jajjabeessuun dirqama keenya ta'a. Sa'aatii kamittuu Oromoof Oromiyaan hunduu tokko taane kabaja keenya ofirratti haa eegsisnu. Kabaja keenya ofirratti haa eegsisnu salphina akkasii aga'uus arguus hin feenu. Kanaafuu irratti xiyyeeffannee mucaa kana akka seeratti dhiyaatu kan jedhu yaadan qaba. Ulfaadhaa kabajama waan na keessummeessiteef maakii koo ulfaadhu. Kanan yaadan qabu kan. Alex. Maakii deebi'een dhufe dhimma kana nama wayii wajjin dubbachaa ture. Gurbaan as jala oole. As jala taa'ee
wanta namni dubbatu hundayyuu dhaggeeffachaa oolee amma dhimmichi salphaadha innis beekatee jira wanni isaa hafu akka hin jirre jechuudha ammas jala yaatee horii numti keenya tokko as jalaa koomentii siin barreessitu gaafa argitu dhiigatu si danfa si galee nama dubartii irraa dhalate hin fakkaatu nama obbolaa dubartii qabu hin fakkaatu boru wanti kun utuu narra ga'ee obboleettii korootuu ga'ee yoo jedhee warra yaannetu horii akka kanaa wajjiniin Aleksii koo dhiifama an bakka sanatti itti fufi haasa'ii dubartii dumarraan aare si galee dubartoonni koomentii si mee maakii wallaahi koomentii mucattii viidiyoo si jala dhaqi ilaali. Nuun mariyattee jala qabattee jetti si. Nuun mariyattee jala qabattee hin qaanfattu. Dhiisaa amma maaltu jira ni beektaa ilmi namaa hundinuu akka tokko yaadu ilmi namaa maaliifan siin jedhe beektaa? beekaa miti. So Namummaa dhumatu nurraa bade wanti kunii daa'imni xixiqqoon illee gaafa nama guddaa qullaa argitu ni saalfatti bir argitanitu yoo ta'e daa'imni illee si galee wanta kana balaaleffachuu kan qabdu nikaa hin qabdu nikaa qabdi nikaa qabaatteef qabaachuu dhabdee miti wanti kun wanta godhamuu hin qabnedha wanta balaaleffatamuu qabu nikaa qabaattu haadhiistu wanta gochuu hin qabne godhe namni kuni borummoo obbolaa keenya kan biraarra obboleettii korra makiir nama fedhe haa ta'u nama kan biraarratti akka hin dabalamneef namichi kun adabbii isaaf malu argachuu qaba jedhee sagalee kan ta'uu qabutu asirra as jala yaatee nikaa qabdi maaliif waraabsiftee akkamitti dhiiraa amanna bilbila wayii dubbisee deebi'a. wanta akkanaan dubbatamunna nama wajjin dubbachaan ture Maakii na deebiste. gurbaanis dhaggeeffataa ture waan ta'eef wanti kun isaaf hin hafu tokko Facebook irra facaafna suuraa isaanuu barbaada ani hin qabu amma anaa ergi ammuma naa ergi yoo qabaatte bakka kamittiyyuu akka inni hin baane innis ofiifis baratee jira waan ta'eedhaa fi namni kamiyyuu Viidiyoo isaa jala jira Aleksii. ani viidiyoo isaa sin agarrean anamma namni deemee isa follow goosisuu miti hojiin keenya si galee TikTok isaas barbaachisuu miti namni keenya gaafa riippoortii godheetu dhaqee follow godhee deebi'a sana miti hojiin namicha irratti kan hojjetamuu qaba wanta kana utuu bakkaan hin gahin deebisinaa dhimmi biraa kanan isinitti makiin faanis jamiilaan faanis as jala jirtu yoo ta'e carraa kanatti fayyadamaati namni deebi'ee muciyyoo kana yaadatu hin jiru muciyyoon kun akka gargaaramtu godha biyyatti galchaa ingaa bakka hangisiin hangana siqaayii hangana argite ingaatii owwa kanatti akkaataa isinitti gargaaramuu barbaaddu fedhii si gaafadha biyyatti galuu barbaadamoo akkamitti jiraachuu barbaadamoo waan jedhu jechuudha isa kana gaafadhaati wanta gargaaramuu qabu ammumarraa akka gargaaramtuuf haala mijeessaa namni deebi'ee waliin yaadatu kana booda dhimmi sii xumuramnaan kanu anaa fi akkas godhaan siniin jedhaa nama wajjin haasa'eera wantoota mimmijeessaa jirru jira obboleettii keenyaan abshir jedhaanii nutis obboleeyyan keeti akka obboleessaatti si faana jirra namni kamiyyuu immoo namni obboleettii qabu akka obboleettiitti yaaduu danda'u qaba kanuman siniin jechuudha galatoomii makii ati immoo ulfaadhu. Alexo wanni bakka atummaan yoo firii taate xiqqishoo wanni godhu jiraati teelegiraamaa mee guruppii jaari ijoollee keessaa naatu galcha. Baay'ee tole bilbila keenya ergi tole kiriyaa wanti godhiiti maqaa isaa wajjiniin follow naa deebisi maqaa isaa waliin naa ergi. Maakii gisee Guddisime. Maakiin irratti bilbilamee nan deemteetti. Guddisaa miidhul. Namni mudee taran qabdan hin jirtan os jala. Kiriyaa arsii. Ni dhageessaa?
Hala. Ora Munir Abubakar Khajo kana follow na goditi. Follow na Davis. Okay? Ayye sifin de ayye sunun tawo Abshir abshir wata kayadin ati ati nama ilmo rakabu na wata kalbin ke sincabini video ke tillen habban takkan jiru Facebook ba na nagafaddo ba Facebook ati habban takkan jiru abshir jesi hoji jirra habba tak ana tigafata mo Facebook arati unta jira abshir ji wallahi okay da tabe nani nol be ra'iya bare wanta amma nuti si yaadis ilmo wajin daima wajin rakkatu jira kara waggaa takkaati baati jaati mana arabaa keessa cadhise kaganti kiyyas nan dhagayin ka isinitti solbeeni matin obseetuma dalagadhe tiktoki tokko gizee disbase si basna nu si basa ana si disbase si fitna ilmo wajin dalagadhe jamila biratti wanta jetta disbase nu si fita saudi nu si fita jidda bo jirta mo riyad jirtaati riyad jirta mo jidda farjin jiraan bakka rakkoon hin jiru dispaasee nu waraqaa si fixanii galta biyyatti rakkoon hin jiru abshir Niin galagaluun barbaadan dadhabeetiin jira ilmoon humna na keessaa fixxee ana walallee ummaatii wajjiniin kara baatii meeqaa kara baggaa meeqaa ilmaan jaamo torba waliin guddisee humnan qabu galaatan amma jiru takkan qabu giseen gachiisee ol ka'u na dhukkubaan danda'u biyya namaa keessatti kophaati mana namaa keessa daa'ima kana gaafaan dhalusan illee hedduun miidhame naman qabu dhalee beela ciisee akkasumatti gaafaan garaa qabullee baatii 8 kan irra raawwatu mee an akkamiin ta'a rakkoon hin jiru abshir obboleetiyya amma si fitna amma galta keessaan nu dubbisi rakkoon hin jiru kun khaliifaanis jamiilaanis maallaqa si gargaarra obboleetii obs maallaqa si gargaarra dispaasee si baasna biyyatti illee akka if jaartee dalagattu si goona rakkoon hin jiru abshir akka gaarii si gargaara rakkoon hin jiru Keri. Naaf galatoo manaaf jiraadha waan inni jiniin ja'uun qabu anarraan gala boruun gala osoo hin jiru akkamittiin gala hiriyyaan xiyyaana laalti. Naasii xumura dispaasee naasii fita. Naasii fita rakkoon hin jiru. Ogguta akka Munir laale obboleettii teenya wanti amma namni kun hundi wanti inni siin jechaa oole akka waan lafatti naqameen godhin ga'a. Guddisi gisee tokko guddisi laalanii gurbaa si wajjin jirraa siin jedhanii waa hundaan si deeggarraa siin jedhanii amileen sin cabin imboo'in siin jedhanii tole jettee fudhachuu qabda haamilee godhachuu qabda kana booda waan namni si guys kopiin dise waan yani awwala boyin oromoo sibire jechitu waan takka rakkoon hin jiru maaki jajjabaadha nanageeffadha gistaka waan Alex inje dhage nuti amma asbira kataa jiru dhimma keetiif kan amma asbira teenya asoo jiru because keessaan illee hojjiti jira jechuudha amma ijoolleen si waliin jira jannaan meeqaa na bilbilaa jiru namni isii gargaaraa jechuu jiran so nama hedduun na bilbilaa jira naayis barreessaa jiran kan hundinuu siif jecha dhaabbataa jira ati immoo asbiratti waa takka hin booyin biyyatti si galchina si nama hedduun biyyatti rakkataa hedduu bira dhaabbannee jira Huma yaadin gama Facebook atiin immoo viidiyoon ni poosatame akkuma asirratti humna qabnus Facebook irratti illee akkasumatti beekamna jechuudha achirrattis akka namni tokko viidiyoo kan olii gadi hin deemin Alex illee nama Facebook irratti hedduu sagaleen isaa dhaga'amudha Muniiris akkasuma nutis ni jira asliin ni jira ijoollee hedduu jira kanaafuu huma yaadin as biratti Oromoo waan ajaa'ibaa mucaa fooloo gooti jechuudha mucaa namaree fooloo isaa xiqqaa ture amma fooloo isaa guddisan namoonni dayyuusa namoonni akkanaa jechuudha Kunooti suuraa isaalleen as ni jira. Asirraa illee suuraa isaa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Boru ajandaan keenya waa'ee kanaati. Ayyee. Ajandaan keenya Facebook irraa kana ta'a. Osoo namichi kun seeraan hin gaafatamini waan biraatti hin dabarru jechuudha. Boru obbolaa keenya irra ga'a waan ta'eef dhiirri biraallee irraa barachuu qabdi. Kanaaf informeeshina guutuu sassaabaatiin nu ergaadha. Ada kurang kongkong. Wani sergu jurama TikTok. Maqaan isaa eenyudha? Yeroo tokko. Mee walaadha geenyu guys. Alex TikTok isaan Ranger because TikTok isaa irratti cufuu danda'a waan ta'eef dhaqiitii waan barbaachisu ni jira waa hedduu jira irraa footoo kaasii har'a ajanda goone boorummoo Facebook irratti deemnaa jechuudha ammas akka haaroo irratti goona har'a. Liireeti jenna cabsee jira ana wala ilmoota na dhabeeti ilmoota na dhaleetiin qaama ijoollee na dhumee akka nama biyya namaa.
Deebii ammallee waa meeqa Tamaal siin jechaa jirraati nama dhagaye gaafa namni sitti himu. Oi, Wai. Khairi. Aarsaa jirta dhugaa dubbachuudhaaf wallahi nu aarsaa jirta maaliif hin booyin nuti bara akka imimma akka ati bochu maaliif gammachiistaan nu arkaa jira bar mucaan dhaggeeffataa jira bar taa'ee akkaawuntii biraatiin maaliif bochaan ol jeyi gammadi namni dilla kun si waliin jira bar maal taatiif bocha hin booyinii haqni keeni baa rabbii sababaaf waan kana fide sababa rakkoo biyya arabaa san keessaa baatuuf waan kana fide achi keessaa baatee hojii bareedaa eegaltee ilmoo kan kee guddiban rabbiin sababa tokko nama milkeessa ittiin milkaa'uu deemta nam tokko sin balleessa jee gizee deemu akka ati jiruu bareedduu jiraattu si godhe amma kana booda jechuudha because namni hedduun si qoba qabaate waan takkarra si keenye ati immoo waan san hojjattee bika guddaa akka geessu namni hamilee si ta'a inni osoo hin beekin hedduun si Khairi. Persi godheen Ati jira. jiraattee yoo ati jiraattee ati jabduu taatee jechoota namni siin jedhu kana sammuutti hidhattee ofii keetii yoo ilmoo keerra jiraattee kaatee jabduu taatee haadha sirriitti haadha gaarii taatee guddifattee waan namni siin jedhu kana dhageessee ofii keetii yaadaan of dhiphisuu dhiiftee boo'uu dhiiftee yogguu wanta tokko haasoftu miira keessa galtee hin haasa'in of tasgabbeessi. Alex. Miiraan hin haasa'in tasgabbaayiiti of qabiiti. Gutak Alex na dhaggeeffadhu viidiyoo isaa waraabuuf kuttee wanni ati gootu ammas viidiyoo micoodhaa kan qullaa baasellee waraabi guutumatti waraabi because tiktokiin gubachuu danda'a akka ragaadhaaf nuuf ta'a viidiyoo miciyyoo isii qullaa gadhiisanii jira ammallee hin kaasne waan ta'eef dafi viidiyoo kana irraa waraabi jechuu anilleen irraa waraabaa sumatti. Isa nyuda maakiko. Ayyee katii kanaafuu jabduu ta'iiti ofii keetii yoo ati jiraattee dhala uummanni kun sansii wajjin dhaabbatu. Yoo ati sammuu kee yoo nagaa irraa waraabneeti riipootii goonaati. Maal jaati Fiigalee? nuti? anu isinumaan abdadhee ol ba'e isin umrii naa dheeradhaa naaf galatoomaa waan kanaafuu atis jabduu ta'i yoo ati jiraattee dhala kan si gargaaruu dandeenyu. waan isin hin jedhu na buusitanii na bira dhaabbattanii har'a lubbuu kiyya na baraartanii ilmoota na darbuudhaa ka'eetiin waamee qayaadee ifaa qabachuu ka'ee korodoksii Khairi namaa miti kan si qaqqabe rabbitu si qaqqabe beeki kana keessaa. Rabbiin ati obsa kana hunda obsitee rabbiif jecha of qabdee ol bahuu dhiiftee namatti himachuu dhiiftee kan keessatti awwaalachuu jirtu rabbiin sababa tokko fidee ka'ee rabbitu jedhee jira. Waan isin ofii keessanii jibbaatti ilaaltanuu an khayrii keessaniin beekaa waan isin jaallattan immoo sharrii keessan ta'uu mala anatu waan isin hin beenne natu beekaa jedhe waan ati ofii keetii waan nu hin beenne tokko rabbiin waan ati ofii keetii dhokattee jirtu rabbiin bakka si baase beekila. Abshir dhageeffadha uummata keenya miidhaamsi tokkoon asiin dabarsaa fi yeroo waan namni tokko yakka hojjete dhiifama naa godha ganda bakka bu'eetii miti ajandaa nurraa hin jijjiirsisinaa ka wanta jee muheedha bakka nuti ka barbaannu muhee maqaa gandaa yaamaa hin jirru maqaa arrabsaa hin jirru mana hedduu banattanii akka ajandaa godhachaa jirtan isin agarra yeroo ganda jala dhokachuudhaaf yaalii hin godhina yakkama amantaa bakkan bu'u ganda bakkan bu'u dhiisa ajandaa kana piliis yeroo hunda wanni keenya haqa uummata keenyaa balleessaa jiru waan akkanaati. Kuni nama dhuunfaati. Maqaa gandaa maqaallee nutti hin kaasina kanaan dhaamsuu barbaada. Warreen amma mana banattanii ajandaa anas nama biraatis godhachuu dandeessan because warri haadha keessan hin jaalannee fi warroonni kabajaa dubartiif hin qabne akkana hiisisuu deeman akkas jedhanii ajandaa godhachuu dandeessan ni beeknaa goradhaa. Rakkoo miti nuti immoo waan jennee if duba hin deebinu kana quba qabaadha. Tokko sani arrabni abbaa fedheetu if duba hin deebisu tokko kan. Lammaffaan immoo ijoolleen dhalattoota baalee taatan mucaan kuni akka baaleen bikka hin buune dubbachuun isinirra jiraata jechuudha. Namni tokko Harargee keessaayis ta'e Arsii keessaayis Wallaggaa keessaayis Shawaa keessaayis gizee waa balleessu akka maakii yoo balleessite akka maakiitti itti gaafatamuu qabdi malee akka Harargee guutuutti bikka bu'ee itti gaafatamuu hin qabu. Inni muheen if bikka bu'ee badii balleesse if bikka bu'eetiti badii sanittillee murteeffama malee baalee inni isa baalee bulchuu hin danda'u takkiin immoo nama baaleef dhaabbatu miti silaa inni har'a biyya isaa jaalatee fi waan hunda jaalatee waan kana hin godhu jechuudha.
namoota akkana maqaa gandaa balleessaniif namoota akkanaa kan irratti murteessuu qabdan malee gandummaa jala seentanii inni baalee maal waan akkanaa kun dhaaba. Kuni sirrii miti. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf wal nu mufachiisaa jechuudha. Isa warri baalee keessaaf gabbaa dubbadhaa. Mucaan kun baaleen bakka bu'u. Mataa isaa qofa bakka bu'a. Dhumattee. Komi maakii teenya maqaa baalee tunkaas nama booda asitti tunkaasin bakka muheedha bakka waa'ee muhee qofa. Baalee Arsii Wallaggaa jechuudha isa. Mucaan muheetu badii. Bakka akkas. Thank you. Baalee osoo muheerraa rakkoo qaba Oromoon. Takkiin immoo dubartiin Oromoon namni hundi keenya rakkoon keenya muhee fi muhee qofa. Muhee jaa baalee maarree warri baalee hin jeenaa. Hawaasni baalee hawaasa kabajaa qabudha. Gabbaatanii namni tokko badii balleesse baalee arrabsuus dhaabbatu qabaa jechuudha. Alex warri komantii illee waan akkana akka dhaabanii mucaan baalee bakka buuti maqaa baalee irraa gadi bu'a. Kana dhaamsaa barbaade galatoomi kingi shuquutii teenya jabaadhu si hojii jirraa hojii kee eegale ati callisee barra ati atuma qabnaa ija wallahi ati dhabamnaan bar shamarran biyya arabaa daffaramanii dura atiitiitu atii fi caaltuu amaanii eega isin dhabamtan booda wallahi dhugaan sin jaa dhiiraas tiseenee ofirraa bar hin dhabamne bar wal taasifamaa turra malee Alex Omee bakka amma khalaas kara achi deemna amma dubbii jijjiiraa ajandaas jijjiiraa Muniiraan hin dubbanne garuu Muniirin jees Muniiraa fi Muniir Islamiin kun maaliif waliin xabbasne isa? Maal jettee? Ay mama ti awati ba likin jirtu garu. Mama ti aw jolen ambusin. Ay. Hello. Tahu tu biar agak teman tadi. No, abayati ya ha, berarti di sekarang nama Buddha ti sekarang dia kabdi. Nurang, mana tadi? Ati Muniira yaa'ii nutti khasdiim taanani qoosaa jechaa jira mal ta'e Muniiraan waraana jabaadha bar hin dandeenye Muniiraa miti. Muniiraan ifi dhiyeenya kana qabsoo irra jirti. Maqaa keessattuu bar Muniiraa fi Muniir teessanii fi Muniiraa koo deebi neetworkiin isii kunis mashaqqaa isii kaayee wallaahi.